Hayyuu duree ABO Jaal Daawud Ibsaa onkololeessa 12 guyyaa wiixataa haala yeroo irratti ibsa kennaa jiranii waraana mootummaan weeraramuun ibsisaan taasisaa turanis addaan citeera. Pireezidaantii Waldaa Maccaa fi Tuulamaa Obbo Dirribii Damissee fi kanneen mana hayyuu duree ABO Jaal Daawud Ibsaatti ugguramanii bulan hidhamanii jiru. Gama biraatiin immoo obboleessa waraana bilisummaa Oromoo godina lixaa Jaalmarroo kan ta'e barsiisaa yuunivarsiitii Haramaayaa Siisaa Dirribaa Lammeessaa hidhaa ji'ootaan booda mana hidhaatti gad lakkifamee jira. Sababa gurguddoo sadii hidhame jechuunis obboleessi Jaalmarroo dubbatee jira. Guutuu oduu kana qindeeffannee jira. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Harka fuuni hordoftootaa fi maatiiwwan Oromiyaa Magaazin bakka jirtan maratti nagaan kusinaa qaqqabu jecha odeeffannoo guyyaa har'aa qindeeffadhee qabadhee dhiyaadheen jira. Hanga xumuraatti viidiyoo kana laayik sheer gochuutiin warreen chaanaalii keenya Oromiyaa Magaazin sabskiraayib goon immoo sabskiraayib gochuutiin akka nu waliin turtan isin affeera. Hayyuu duree ABO gameessi Oromoo Jaal Daawud Ibsaa guyyaa wiixataa onkololeessa 12 haala yeroo irratti ibsa kennaa otoo jiranii waraana mootummaan weeraramuun sagantichis addaan citee jira. Jaal Daawud Ibsaa haala yeroo amma biyya keessatti ta'aa jiru irratti dhaabni isaanii maalirra akka jiru miidiyaa ABO'f tamsaasa kallattiin otoo ibsa kennaa jiranii humna nageenya mootummaa cabsee seenuun dhaabsisee jira. Pireezidaantii Waldaa Maccaa fi Tuulamaa Obbo Dirribii Damissee gaazexeessitootaa fi namoonni affeeraman biroo waliigalaan namoonni 25 ibsa hayyuu dureen ABO Jaal Daawud Ibsaa kennaa turan irratti kan hirmaatan yoo ta'u, waraanni mootummaas ibsa kennamaa ture erga dhaabsisee booda namoota achi turan hunda ugguruun erga turanii booda gaazexeessitoota ibsa kanarratti hirmaatan Waaqonoolee fi Ibsaa Gaaddisaa dabalatee namoota jaabiroo to'annoo jala oolchuun gara waajjira poolisii geessuun beekamee jira. Namoonni hafan kaan ugguramuun achuma erga bulanii booda Pireezidaantii Maccaa fi Tuulamaa Dirribii Damissee yeroo gara mana isaaniitti galuuf ka'an poolisoota alatti isaan eegaa turaniin to'annoo jala oolfamanii jiru. Humni tikaa federaalaa fi poolisiin federaalaa namoota mana Jaal Daawud Ibsaatti ugguramanii bulan yeroo isaan gad bahan balbala irratti qabuun konkolaataa federaalaan bakka isaan geessaa jiran hin beekamu. Namoonni humna tikaan butamanis Obbo Dirribaa Damissee Pireezidaantii Waldaa Maccaa fi Tuulamaa Soorsaa Dabalaa Daariktera ONN Obbo Lamaayyoo Diroo fi Obbo Mallasee Damboobaa yeroo ammaa humnaan fudhatamanii bakka geeffaman hin beekamu. Namoota hidhamaniin ala Obbo Daawud Ibsaa dabalatee namoonni biroo mana keessatti ugguramanii argamu. Gama biraatiin immoo obboleessa hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo godina lixaa Jaalmarroo kan ta'e barsiisaan yuunivarsiitii Haramaayaa Siisaa Dirribaa Lammeessaa hidhaa ji'ootaan booda guyyaa wiixataa mana hidhaatii gad dhiifamee jira. Obboleessi Jaalmarroo Obbo Siisaa Dirribaas guyyaa kaleessaa fuula feesbuukii isaa irratti warreen mana hidhaatti isa gargaaraa turan galateeffachuun wanti ta'e sababa gurguddoo sadiif ta'e jechuun sababa itti hidhame ibsee jira. Isaanis Oromummaa, sabboonummaa, obbolummaa yookiin marrummaadha jechuun ibsee jira. Hordoftootaa fi maatiiwwan Oromiyaa Magaazin odeeffannoon ammaaf isiniif qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti na duukaa ta'uu keessaniif galatoomaa isiniin jecha hanga viidiyoo biraan walitti deebinutti nagaatti.